Guys, akkam jirtu nagaa keessanii nuti jirra galata waaqayyo. Isinis baga jiraattan baga nagaa taatanii jecha har'ammoo qamisii uffadhee akkasitti narraa bareedaa qamisii fo'aa billicicee wanti hin dhufee fi qibaatii hojjechuudhaaf jechuudha. Qibaatii rifeensaaf ta'u wantoota na barbaachisu hundumaa qopheeffadheetiin jira. Jalqaba hagee dhumaatti na waliin turuutiin ilaaltu jechuudha wantoota walitti dabaluu fi qopheessee akkasuma immoo warri haaraa taatan sabskiraayib gochuutiin gara maatii keenyatti dabalamaati. Viidiyoo laayik sheer gochaa bakka gaaffii gaafattan gaaffii keessaniif deebii bakka isin hin galle immoo erga viidiyoo xumurtanii booddee umarratti na gaafachuuti dandeessu. Amma kallattiimaa wanti hin qopheeffadhe baay'een isaas kanatti argama waan ta'eef isa kana waliin hojjennaa jechuudha. Garuu immoo tochisan hin darbiin akka qamisiin narraa bareeda. Qamisii ergan uffadhee waggaa meeqa? Mana madaamii keessa qamisii uffachuun hin danda'amu, gurdiinis hin danda'amu. Surree qofaadhaas immoo ergan dhufee badaa qamisiin uffa'u. Isuma surree sana natti barate har'ammoo qamisii uffachaa hin jira akkam narraa bareeda itti fufu moo akkam jettu isin na waliin turaa amma gamanumaan gara qibaatii hojjechuutti darbinaa jechuudha. Anamma kunoo diida kasalaarratti hojjetachuuf wantoota na barbaachisu walirratti qabadhee jiraas kanatti tokko isaa sirriitti hubadha. Amma distiitti aarraa qabaan jira jechuudha. Bishaan keessaa bishaan sayoo keessaa goge jalqaba irratti maaltu itti namaatti aaniyuu isa kanaan dura isinitti himaa ture ammaree fudha baay'een keessan kan isinii galee ergan sana fayyadamuu jalqabee baay'ee tokko jijjiiraman argee jettanii koomentii keessan ilaala jechuudha nan dubbisa. Distii keenyatti haala kanaan erga aarraa qabannee bishaan isaa keessaa yoo nu gogee nama diidaa asteerallee suma biratti waan ta'e hojjechaa jirti. Aanillee akkasuma jechuudha. Kunooti kuni zanzayituunidha. Anan bakka nama manaa qabu kun isa macarra isaati fixee jira. Nan bitammas deebisee jechuudhaan jira. Asuma magaalaa nuti keessa jirru keessa iyyuu suuqiin meeshaalee biyya Arabaa qofti keessa jiru ni jira jechuudha. Har'a akka carraaqee yeroon gabaa qutti goreen ruuzii wayii barbaade ruuzii isaa adii sana Araboota jechuudha. Isa Masrii osoo hin taane Ameerikaa osoo hin taane ruuziin gosa meeqatu jira beektu. Isaan Araboota sana barbaade ruuzii isa adii dheeraa sana jechuudha. Isa barbaacha suuqii sana deeme ruuziin kiiloon tokko birrii bafurii naan jedhan seetan widdiidha malee jira jechuudha. Asuma naannoo nuti jirru kana magaaluma kana keessayyuu. Annaa zayituuniin illee hin jira yookaan weeraa zayitiin hin jira jechuu barbaadeeni. Amma kana itti arraagabaa jira zayitiitti. Akka ho'uufi xiqqoo mashilappi gochuufi garuu kasalicha achii qabannaan baay'ee ho'aa. Jidduutti immoo irraa lafa kaa'uun kun oolu jalqabarraa zayitiitti naqee saboodee wantoonni asirratti argamanii kaameraan sirriitti mul'isaa hin jiru garuu roosmeriidha kuni. Roosmeriin illee akka ajaa'ibaatti jira nan caccabsa. Hudduu isaa bakka biyyoo sarara cabsitanii garaarraa isaa mukuma isaa wajjin yoo keessaan rakkina tokko hin qabu maaliifi jirmi isaallee fayyada waan ta'eef. Amma roosmerii akkasittiin itti gadi caccabsee itti naqee jechuudha. Akkuma keessa bu'eetti bifa jijjiiruu jalqaba roosmeriin marga fakkaata yookaan immoo giriinii ta'a jechuudha. Isinii galee kun hundumti isa biyya keessaati. Waan biyya keessaati malee waan alaa miti. Isinii galeera miti. Kanaafuu isinis immoo yeroo galtan fataa zanaa jettanii hojjetachuu dandeessu. Was qabaa gurra keessanii omtuu isin hin dhibiinii isin jechuun barbaade. Roosmerii akkasitti itti kukkutee itti naqee dhiyootti baay'ates rakkina tokko hin qabu. Amma kana keessa keemikaala waan ta'edhame tokko hin jiru. Normaalii waan uumamarraa yookaan immoo tafxiroowwii jedhanii qilleensi immoo duubaan mana natti cufa. Kana taanee kan jiru abasuun illee jira. Abasuuda gurraacha qullubbii adiin jira. Qoronfodiin jira. Kun immoo jinjibiladha. Jinjibila fireeshii isaa
kukkutee ala kanaan itti naquu fi sirriitti ilaalaa hordofaa piliis warri gaaffii gaafattanii. Kunoo jinjibila akkasitti itti gadi naqee achiin booddee walitti sochoosaa amma ho'aa jira. Kasallichaa itti jechaa jira jalaanii baay'ee irraan tursu. Biyansoo baay'ee teessoo fi faayotee daqiiqaa 10 hin darbu. Baay'istanis immoo yoo irras tursitanii takattakee yoo danfe wantoonni keessa jiran akka chiipsitti goggogu. Yeroo sana immoo faayidaan isaanii hin badaa jechuudha. Kanaafuu lappi goonee marraa baasuu qabna. Amma immoo asitti immoo abasuuda gurraacha naguma naga'uun itti dabaladhaani. Jidduutti immoo astirnattaa sooftii namni suuqii dhufaa qalbiin na hatamaa maalan jedhaa. Sochoosuu qabdu sirriitti maaliif akka intinaan taaneef akka jalatti hin qabanneef haasaan jira. Asteertu na bira dhaabbattee natti haasaa jirti. Waynee suuqii keessaa waan ta'e gaafatanii kun ajjaa moo shiroodhaan an jechaa jirti. Kun ajjaadha. Ajjaa ruubii. Kunoo abasuudaa haga naga'u kuma kanaan itti naqa. Otoo maankaatiin godheera ta'e gaarii ture garuu maankaa fiduun asii ka'ee immoo ganaa piroosesii biraa nagaafata dura fidachuun qaban ture. Amma sababaan itti irraa baasee lafa kaa'ee fi hin ho'e kasalli baay'ee to'eennaan hin danfee sababa lafa kaa'ee xiqqoo ishee tasgabbeessuun qaba. Kun immoo qoronfodiidha. Qoronfodiis kunoo haga naga'u itti naqee jira. Amma carraan ani umarratti itti dabalu qullubbii adii qofadha. Qullubbii adii beekamaa hambise xiqqoo ishee. Inni duraa kun haaldureen kun lamaan labbi yoo jedhee booddee qullubbii adiitti naqa. Kasalli dura qabachuu didee itti arraaggamnaan immoo baay'ee tokko na jala dambisuu barbaade. Isa booda irraa baasiitiin lafa kaa'ee xiqqoo ishee yeroonni tasgabbaa'u immoo itti deebiseetiin ho'isaa jechuudha. Ammallee umarratti qullubbii adiitti hin godha. Amma immoo ittiin deebisa kun qabbaneessa jechuudha. Labbii isaatii kun immoo qullubbii adiidha. Kaameraan baay'ee tokko dimsisee jira. Ta'ee jakkoo atee immoo hin beeku. Isin kan isin dhaggeeffachuu qabdanii haasaadha. Haasaa jalqabaa gadhumaatti maal takka ta'edha kan isin beekuu fi dhaggeeffachuutii qabdanii. Amma kunuutii qodaanan itti naquuf qopheeffadhee gizaasii yookaan immoo qodaa cabudha. Yoo akkas ta'e bareeda. Kunuutii humni isaa kana fakkaata. Na gube. Irraa baasuuf jennaan na gube. Kaameraan qixxitti waraabaan jiru gaa'is wayinii balaachuu. Asteeriidhaa labanaa keessi amma kunoo kaameraatti gadi qabee isinitti agarsiisa waan ta'e. Achiin booda yoo qabbanaa'u qodaatti naqeen qadaadee kaa'a wantoota keessa jiran kana hundumaa hin calalu. Sababni isaayyuu faayidaan isarra jira waan ta'eef akkuma turee bulu baay'ee tokko fayyada. Kana kan fayyadamnu torbanitti guyyaa tokko gaafa rifeensa keenya miiccannu qofaadhaan akkasitti fayyadama. Akkaataa fayyadamaa isaa jalqabaa dhuma isaa kanaan duras viidiyoo baay'ee isinii hojjechaan ture. Gadi bu'aati ilaalaa warri haaraa taatanii. Akkasuma viidiyoo laayik sheer godhaati wal bira qaqqabsiisaa isin. Rakkina tokko hin qabu. Amma as kanatti naqa. Waan keessa jiru hundumaa keessumatti naqa. Keessuma taa'a jechuudha. Bakka aqorra hin qabne jidduu galeessa qodaatti marattanii ol kaawwachuuti dandeessu. Gaafa fayyadamtan irra keessa isaa calaltanii inni jalaa akkuma taa'etti
wal keessa tura jechuudha amma gaafa dhumuutti. Kunoo kana fakkaataa qibaatii baay'ee bareedaadha. Yaa ani itti fayyadamee beeka. Warri beektan beektu warri hin beekne immoo yaalaa mokkoraa ilaalaa isiniin jedha. Bakki isin gallee bakka gaaffii qabaattan gaaffii dabalataa soo qabaattan gaafachuu dandeessu. Nagaa fayyaa ta'aa laayik sheer gochuun dagatiin baay'ee.